Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'ammoo ganamaan ka'ee piraankii wayii abbaa manaa kiyya irratti maafan hojjannee kan jedhu yaada wayii yaaddadheen jira jechuudha. Egaan piraankiin kun yoo naa milkaa'e yoo narratti naqa'e immoo narratti naqa'e. Piraankiin kunis egaa maalinni hordoftoota kiyyaa ka'eetan jechuudha. Bilbila jechuudha fuudhanii namarratti dawwala. Namatti dawwaleen akkam jirta lubbuu nagaa keetii fayyaadhaan jechuun nan jannachana jechuudha. Zimbiloodhuma jechuudha. Namarratti osoo hin bilbilin gurra irratti bilbila akkanatti qabadheeni kaameeraa kiyya nan dhofkadha. Lubbuu koo akkam jirta baay'een si yaadee baay'een si jaaladha fayyaa keetii minaamin jedhaani. Eessatti inda'uuma eessatti wal argina fa'a minaamin jedha jechuudha. Qumna nagaruma fakkeesse akkuma waanan nama janajjanuu fakkeessitan jechuudha. Anaasaa inni immoo eessa jira? Asuma gibbii kana keessa jira jechuudha. Suuqii keessa taa'aa jira. Yoo sagalee kiyya yeroon akkas jedhu baay'ee nuuf fuudha. Sababiin isaa inni dhaga'u xiqqoo fuuldura jira waan ta'eef maaliin wajjin haasoftii jedhee haaree dhufee maal akkana godhu hin beeku yookiin silkiin harkaa fuudha ta'ee naa rukkute ta'ee maal akkana godhu gaa walumaan laallaa. Amma kaameeraa kiyya nan dhofkadha jechuudha. Kaameeraa kiyya dhofkadhee jana kiyya itti fufaa mee inaaramoo obsa qabamoo maalidha kan jedhu walumaan laallaa. Agaa turtii viidiyoo kiyyatti na wajjin tura. Egaa kanarratti naqaan illee naaf kadhadha. Kaameeraa sirreessuutti deema jechuudha amma. Egaa hordoftoota kiyyaa kaameeraa xiqqoon fageessinee garuu wayyaan irra bubbuuse jechuudha. Akka hin argamne yoon kaameeraa fageesse manni kiyyas xiqqoo dukkana jechuudha. Hammi qilleensis duumessaa hin argamu. Kanaaf egaa kaameeraa kiyyallee hin arga jedhee yaadu amma nan jalqaba. Iloo lubbuu minaamin hin jedha. Iloo lubbu akkam jirta? Jirtaa maaloon baddeewo? Nagumaa maaloo lubbuu koon baddeewo fagaatte akkam re'aati? Fayyuma jireenyi baay'ee bareede kan kee akkam ree? Maaloo lubbuu koo baay'een si yaade dhugaasuma dhugaa baay'een si yaade bara. Baay'ee maal takkaa mana walirraa fagaannee too waliin arginu fagaannee hin turre isa lanaa immoo ganna ta'eeti immoo maali maa baddiin baddeewo? Ani kan jedhu maaloo bilbilaan haasa'uun maal waa'ee baasa jetteeti maaloo yoo wal arginu akkam re'aati naguma miti? Eenyu taasaa jirta? Nagaa galata waaqayyoo akkamati? Fayyaa keetii? Eenyu taasifta? Nagaa galata waaqaa maaloo lubbuu? Eenyu taasifta? Maal jecha jirta? Nen xumuraa qoyi. Maal xumurtee eenyu taasifta? Nen xumuraa qoyi taa'ee xumuraa boodis. Maal haasaa jirtaan siin jedhame? Eenyudha yoo wal argina? Mucaa Dhagaan ture fagoo jiru. Mucaa wayii misittiin harkaa fudhaa. Maal haasaa jirtaan siin jedhe? Qoyi boodi. Natti dubbadhu. Eeni maaloo har'a siin mijatu? Foontu. Qoyi ishii qoyi meeshaa Eenyu taasaa jirtaa? Nama akkam? Lubbuu maal jecha jirtee? Lubbuun jedhamu qoyi kanan taa'anii maal dhoobu? Eenyudha yoo wal arguu fa'aa hin Qoyi taa'an? kanan taa'aa ishii naqqabineeti. Maal qabdi? Waan allaalee eenyu taasaa jirtaan siin jedhe? Mucaa tokkotti naasaraa. Mucaan kam? Taaggamni qoyi maal qoyi akkanatti maal qabdaati? Akkanatti nama qabu? Maal haasoftaree? Asna keessee lubbuu jecha jirta. Nafsee lubbuu. Mucaa tokko meeddiingataa natti dhufee. Maal taatee? Maal barbaaddee siin jedhe? Daqiiqaa tokko maaliif si kennee nutti taasaa jiru? Namatti raasaa qoyi daqiiqaa tokko qofa firiidemis bira jiru moo daqiiqaa tokko qofa. Haasaa turte duraan haasaa turte miti? Duraan haasaa turte. Tasgabbaa'e malee akkanatti maal qabdaa akkana cabsuuf moo? Eenyu haasaa turte? Isa miti akkana cabsuuf akkatti na qabdamoo silaa.
Bilbila sirkaa fuudhuuf. Bilbila Abbaa ta'e baruu barbaada. Oi ka abbaa ta'e madda. Lola Maal taatee maal maal barbaada? namni bilbila haasa'uu hin danda'u Tuffii fedhii akkamitti? tuffii maal jedhama Keessee lubbuu si yaadee sattin si argaa. lubbuun immoo laal kan Eenyu wal arguu barbaada? lubbuu miti qo'ee kan Namni maal si kaasaa jirtu kun akka na cabsuuf immoo qo'ee kaa'aati maal irraa fuutanaa amman baruutti dhiisuu ishee jedhe. akka na cabsite qo'ee Bilbila akkamitti kenni bilbila. harka na cabsuuf immoo maa inni ati qo'ee ijoollee tokko meenatti iyyaa jira. Wala garash. Hello. Dhiifama mucaa tokko meena jeeqe. Eshi yoo wal argina jettee. Asirratti mucaa ta'ee beekan si dhiisee deemee booda laalee dhayanii dhiiftu kun. Yoo wal argina jettee. Maal taatee wantu maal barbaada? Bilbila kan sirkaa caccabse. Caccabse bilbila maal caccabsita? Harkayyuu na cabsite. Deemee itti deebitee? Deemee maalatti deemee bilbila Asante na. Abboo harkina hin cabsin. Bilbila kana dhiisi. Fide abbuma ta'e amman baruutti dhiisu. Bilbilli kan kootii. Kan kooti keeyoo ta'eeoo. Maarree. Caalistee kana taasiftaa? Maan tuffii nama nagaa? Mucaa jetteeni? Mucaa mana keessa jiretteeni? Maal barbaadee siin jedhan? Kenni bilbila kana bilbilu kan naasu. Kenni bilbiluma koo hin kennu jee. bilbila kenni. Gadhiisi bilbila kana. Inaasu itti deemtee bakka. Inaasu kan kee bakka ta'e. Dhiiftamuun dhiiftu. Nan argamti bilbila kana abbaa ta'e taasaa jiru. Wala garreesh. Maaluma wala garreesh. Hordoftoota kiyyaa akkumatti ofitti naasaa baay'ee harka na caccabsee jira jechuudha. Harki baay'ee na daakamee jira. Wal argina jedhee bahee ammayyuu itti deebi'ee naasaa maal isa garmalee harka dhufee na daaka jechuudha. Hello. Hello. Oh. Bakka ka sa'aatii wal arguuf siin mijatu. Ka sa'aatii wal arguuf siin mijatu. Eshi bakka ka sa'aatii wal argina. Sa'a meeqa jette? Nyaatamte prank. Laali kaameeraa eessa akka jiru? Eessatti akka si waraabu? Kootu naariin nuti kootu. Maaltu akkasitti dhagahame ni ta'a naariin. Achi laali kaameeraa. Ida sobeet akkam godhatee harka? Prank. Kootu. Ara naartu. Kootu malee. Ganna dheesi. Kootu. Maaliif akkam godhe? Narraa deeffatta waan ta'eef naariin bakka. Maalaan godhanii prankidha. Maaf harka naa qanqaartatu maala caccabsitaa akkana. Maal sira akkamitti Maala taasisaa daafta maala. akkanatti as Sitti amayyuu dhagaamu naafiti na daafu. kanaa ol iyyuu jira. Kanaa oliyyuu na ajjeesudha kan inni. Maal akkatti namni nama qanqaalee nama caccabsaa? Egaa hordoftoota kiyyaa hundaafuu piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedheen jira. Innillee haaree bahee jira jechuudha. Harki garmalee na daakame, harki garmalee na caccabe jechuudha. Harka na qanqaalaa ture. Waa hundumaafuu piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedheera.